Dr. Miles Murnoo kitaaba isaa The Power of Vision yookaan humna mul'ataa jedhu keessatti namni kamiyyuu gaafa dhalatu keessa isaatii dandeettii addaa addunyaa kanarratti raawwate agarsiisuudhaaf uumame qaba jedha. Namoonni garuu kennaa isaanii kana beekanitti fayyadaman namoota muraasa. Isaan akkasii namoota hawaasa keessa jiraatanitti maatii keessaa dhalatanii fi akkasumas addunyaa kanarratti dhiibbaa uumuu danda'anidha. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qaxalee keenyaarraatiin dargaggeessa jabaa ilma Oromoo Ameerikaa keessatti dhiibbaa uumaa jiruun wal isin barsiifnaa. Nu waliin turaan affeerraa keenya. Dargaggoo Mikaa'el Yaadataa jedhama. Ilma Oromoo dachee Oromiyaa irraa biqilee addunyaa irratti dhiibbaa uumaa jirudha. Mikaa'el dhalatee waggaa 13ffaa isaatti gara biyya Ameerikaa kutaa bulchiinsa Meerilaand maatii waliin imale. Maatiin isaas sababa rakkoo siyaasaan biyya baqatan. Dargaggoo Mikaa'el Yaadataa barnoota isaa digrii jalqabaan yuunivarsiitii beekamaa Ameerikaa namoonni qaxalee ta'an itti barachuuf lammiilee addunyaa irra jiran waliin dorgomee milkaa'e. Achittis barnoota Environmental and Transportation jedhamuun qabxii gaarii galmeessuun eebbifame. Digrii lammaffaa isaa immoo New Jersey Institute of Technology muummee Civil Engineering akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2019tti eebbifame. Yeroo ammaa kana immoo PhD isaa Naaziraan University irraa barachaa jira. Mikaa'el baqattummaan gara Ameerikaa deemuullee akka baqataatti sammuu isaa amansiisee boquu gadi qabatee jiraachuu hin feene. Kanaafuu akkuma nama Afrikaan Ameerikaanitti barnootaan of ga'umsee ogummaa gaarii qabuun ammoo Ameerikaanota tajaajilaa jiruusaa gaggeessuu filate. Maarree akkuma digrii isaa jalqabaa eebbifameen biyya Ameerikaa kutaa Virginia Department of Transportationitti Site Engineer ta'uun qaxaramee hojii eegale. Hojii isaattis nama qaxalee lammiilee Ameerikaan ajajamu ture. Waggaa muraasa argachee hojjetee booda dhaabbata mataasaa kan ijaarsa irratti hojjetu Kilimanjaro Construction Company jedhamu hundeesse. Amma ani biyya Ameerikaa baradhee gaafa dhufu jalqaba kanan hojjedhe Virginia Department of Transportation jedhani. Achi keessatti site engineerii ture. Achi boodatti immoo BCom kan jedhani hojjedhe. Achi booda kaampaanii foormii godhee jechuudha. Kaampaaniin isaa ayyama addunyaalessaa qaba. Fiixee addunyaa kamirratti dhaabbata ijaarsota gurguddoo hojjechuu danda'udha. Kaampaanii isaa kanaanis dhaabbilee gurguddoo ijaarsa irratti hojjetan waliin biyyoota addunyaa hedduu deemuun ijaarsa daandii, imbaasiiwwanii fi kanneen biroo irratti hirmaachaa ture. Maarree imbaasii Ameerikaa caalbaasiin inni suphaa imbaasiiwwan isaa biyyoota Afrikaa keessatti argaman suphuuf baasee dorgomuun injifatee imbaasiiwwan biyya gudditti Ameerikaa Afrikaa keessatti argaman irra naanna'uun hojii suphaa hojjechaa ture. Kaampaanii foormii godhee sabkontiraaktara ta'ee immoo OBO kan jedhan Operation Overseas jedhama. Imbaasii Ameerikaa biyya lafaa hundumaarra deemteetu maintenance goota. Gaafa biyya lafaarra deemu biyya Saawudii illee deemee biyyoota Keeniyaa, Uganda, Tanzania jedhan East Africa, Central, West Africa deemee hojii kanarraas muuxannoo gurguddaa argachaa dinagdeedhaanis of utubaa ture. Mikaa'el ogummaa isaa kanaan biyya isaa tajaajiluuf nama hawwii guddaa qabu ture. Haa ta'u garuu waggoottan muraasa darban keessa hawwiin isaa kun akka yaadetti milkoofneef ture. Erga mootummaan jijjiiramaa dhufee as garuu waamicha mootummaan godheen ijaarsa daandiif kanneen biroo irratti Itoophiyaa keessatti hirmaachaa jira. Dargaggoo Mikaa'el Yaadataa dhaabbata ijaarsaa qofa osoo hin taane dhaabbata qurxummii baay'inaan oomishuun Okopaanik Faarm jedhamu biyya Zaambiyaa keessatti hundeesseera. Dhaabbanni kun qurxummii oomishuun wayita isaan nyaataaf ga'an hoteelotaaf dhaabbilee nyaata qurxummii hojjetaniif qooda. Dhaabbata isaa kanas gara biyyaatti fidee dargaggootaaf carraa hojii uumuuf yaada qaba. Magaalaa Bishooftuuttis hojii kana eegaluuf saxaxa isaa qopheessee ijaarsa eegaluuf akka jiru dubbatee jira. Biyya Zaambiyaa keessatti Aquaponics Farm kan jedhani biyyi kun amma akkuma beektu uummanni baay'achaa jira. Nyaati kunis biddeena duwwaa ta'uu hin qabu. Aasaa illee nyaachuu qaba namni kan jedhutti aasaa horsiisuu pilaanii baasaa tan jira. Kara kanaa mootummaan Oromiyaa naannoo Oromiyaa pirezidantiin akka gargaarsa nuu godhan illee intini godhanii jiru. Maal jechuudha? Aasaan kuni akka galaana irratti miti. Naannoo lafaa irratti poondiidhaan ijaarama. Dizaayinii isaallee guyyaa tokko sin agarsiisuu danda'a. Amma gara construction deemuuf jenna magaalaa Bishooftuu irratti. Biyya keenya kana keessatti garaagarummaan qabeenya dureeyyootaa fi hiyyeessota gidduu jiru akka malee guddachuun isaa Mikaa'eliin baay'ee yaaddessa. Akka yaada warra ogeessota dinagdeettis garaagarummaan hiyyeessaaf dureessota gidduu yoo bal'ate sirmaleessummaan biyya keessatti akka babal'atuuf karra saaqa jedhama. Ameerikaa keessatti namni qabeenya tuullachuuf baay'een fiigu. Warri sooressoota ta'an qabeenya isaanii karaa dhaabbilee tololtotaa biyyoota hiyyeessa ta'aniif akka dhaqqabu godhu. Ameerikaa keessatti namni tokko gamoo gurguddaa shanjaa qabaachuun qaaniidha. Qabeenya guddaa namni qabus gaafa du'u
qabeenya isaa ijoollee isaa osoo hin taane mootummaan akka fudhatu akkasumas tololtonni akka fudhatan godhu. Ijoollee isaatiif garuu jabaatanii hojjechuu ofitti amanummaa dhaalchisa. Kanaafuu fakkaata dhaabbileen arjoomtotaa kan Ameerikaa keessaa gara biyya guddinarra jiraniitti baay'inaan ergamaniif. Mikaa'el ilaalchi kun Itoophiyaa keessatti akka jiraatuuf nan hojjedha kutannoo jedhu qaba. Gamoon gurguddaa magaalaa Finfinnee keessa jirus kan namoota muraasaa qofa ta'uu gaafa dhaga'u baay'ee rifachuu isaa nutti hime. Aadaa wal guddisuu, wal gargaaruu, tolaan manneen barnootaa ijaaruu, dhaabbilee fayyaa ijaaruu akka dagaaguuf fakkeenya ta'e agarsiisee abbootiin qabeenyaa kan bor dhiisanii deemaniif qabeenya tuullachuurra hojii gaarii dhaloota boriif ta'u har'a hojjetanii darbuun gaariidha jechuun dargaggeessa ilaalcha namoonni qabeenya irratti qaban jijjiiruuf hojjechaa jirudha. Biyya Zaambiyaa keessatti Aquaponics Farm kan jedhani biyyi kun amma akkuma beektu uummanni baay'achaa jira. Nyaati kunis biddeena duwwaa ta'uu hin qabu. Aasaallee nyaachuu qaba namni kan jedhutti. Aasaa horsiisuu pilaanii baasaa tan jira. Kara kanaa mootummaan Oromiyaa naannoo Oromiyaa pirezidantiin akka gargaarsa nuu godhanillee intini godhanii jiru. Maal jechuudha? Aasaan kuni akka galaana irratti miti. Naannoo lafaa irratti poondiidhaan ijaarama. Dizaayinii isaallee guyyaa tokko sin agarsiisuu danda'a. Amma gara construction deemuuf jenna magaalaa Bishooftuu irratti. Akkuma beektu aasaan tokko gara miliyoonaa olii hanqaaquu qabu beektaa. Ji'a sadii keessatti tilaapiyaa fiish kan jedhamtu jira. Isa uummatoota hoteelotaaf illee akka raabsamu. Nutis immoo wanni asitti akka irraanfachuu hin qabne ijoolleen Oromoo illee OBN illee akka inni barreessee nuu kaa'u barbaannu. Nuti abbootii qabeenyaa warra gamoo 50-20 qaban ta'uu hin dhufne. Akka lammii Ameerikaa siin jedhetti ani mana tokko qabadhee jireenya tokko qabadhee namni hundumtuu akka narraa hirmaatu fedha. Maaliif hojjette biyya kana keessatti akka argitu namoonni waggaa 20 keessa sooressa turan abbootiin qabeenyaa ammallee itti dabalaa jiran. Kun biyya Ameerikaatti sirrii miti. Biyya Ameerikaatti ani gaafa du'u waan qabu risiita namaa kennee charchiif, moskiif waan hundumaa fireetan du'a. Fooqii koollee namaaf hin kennaa, ijoollee keef illee laattu. Mikaa'el karaa dhaabbata Kilimanjaaroo Construction kaampaanii damee Finfinneetiin dargaggootaaf leenjii gabaabaa Construction irratti akkamitti dargaggoonni hojii ijaarsaa kana keessatti hirmaachuu akka danda'an irratti bilisaan kennuuf qopheetti jira. Leenjii kana Ameerikaa keessatti eegalee dargaggoota hedduuf karra saaqira. Itoophiyaanotaafis carraa gaarii fidee dhufaa jira. Sadarkaa gadaanaati hamma inspekshinii kaasee hamma sadarkaa olaanaatti treeningii kennee fi akka isaan construction inspection license baafatanii nutu barsiisa waan kana baay'isoo. Mikaa'el yaadataa nama ofitti amanummaan guddate waan ta'eef waan namoonni biroo yaaluuf sodaatan sodaa maleetti seena. Lammiileen Itoophiyaa baqattummaanis ta'e jireenya isaanii fooyyeffachuuf biyya Ameerikaa keessa jiraatan hawwiin isaanii gara biyyaatti deebi'anii biyya bulchuudha malee biyya Ameerikaa keessatti siyaasatti makamanii siyaasa Ameerikaa keessaa qooda qabaachuuf yeroo socho'an hin mul'atan. Mikaa'el garuu bara kana filannoo Ameerikaa 35 fuuldura keenya jiru kanatti gaggeeffamu paartii Ripaablikaan bakka bu'uun Ameerikaa kutaa bulchiinsa Meerilaand District of 8 jedhamu irratti miseensa koongirensii ta'uuf dorgomaa jira. Dargaggoo Mikaa'el yaadataan akka jedhutti Ameerikaa keessatti qabeenya horachuun salphaadha. Garuu siyaasatti makamtee hirmaannaa qabaachuun adeemsa dheeraa si gaafata jira. Sababni guddaan Mikaa'el akka gara siyaasaatti makamuu kakaasee seera Ameerikaan guddisa daa'imman irratti qabdudha. Akka seera Ameerikaatti ijoollee kan guddisu maatii osoo hin taane mootummaadha. Akka ofii barbaadetti guddisa. Ijoolleen duudhaa afaan naamusaaf kabajamaatis ta'e naannoo qabattee guddachuuf mirgas ta'e carraan qabdu. Kun ammoo ijoolleen duudhaaf naamusa maatii malee gadhiisitti akka guddattuuf carraa uume. Mikaa'el kun sirrii miti jedhee waan amanuuf koongirensimaan ta'e seera kana jijjiiruuf gara siyaasaatti akka makame hima. Seera tokkoffaa kanan barbaade ijoolleen abbaa akka dhageessu maatii akka dhagaan mana barumsaa keessatti mootummaan Ameerikaa akka harka keessaa fudhatee ati ijoollee kee ofii kee guddifachuuf jecha kana keessan seene maaliif hojjettee baqattoota Oromoon wajjin deemanis ka durii yoo ilaalte ijoolleen achi dhalatan kun completely forget godhan aadaan isaanii dhiisanii biyya isaanii wajjin ta'e my country is America siin jedha biyya sana keessatti immoo iddoo danaayis ijoo gaarii siin jiranii akkuma beektu immoo abbaa faadhii taaksii oofee maal jedhee ijoollee isaa guddifate waan ta'eef kanaaf maaliin jedhee qabsoo asa biyya kanaa isiniif Dr. Abiy Fayitti walaanne qabsoo Ameerikaa immoo nuti jalqabnaa jedhe. Karoora isaa kana immoo paartiin milkeessuu fi danda'u paartii Ripaablikaan jedhee waan amanuuf garee Doonaald Tiraampitti makame. Mikaa'el pirezidaantiin Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraamp yeroo inni marsaa jalqabaaf pirezidaantii Ameerikaa turetti dargaggoota hawaasa dadammaqsaa turan keessaa nama tokko ture. Kana malees miseensa seentiraal koomitee illee ta'ee waggaa 4 hojjeteera. Bara 2016 jalqabee kaampeen membarii ta'ee duubatti immoo seentiraal koomitee abaalii kan Meerilaandii ta'ee achumarraan immoo
magaalaan kiyyaa almost 80% demokiraat ofiin jedhan maaliif magaalotiidha. Magaalotiin biyya lafaarra jiran hundumtuu akka garaa keenyaa jiraannaa jedhu. Yoon barbaade dhiira fuudhii wal teerumee dhiirri wal fuudhee dubartii wal fuute ijoolleen garaa keessaa mulqamte jedhanii waan jiraniif magaalaa gurguddaan gara dimokiraataati waan barbaade gochuuf ani mirgan qaba. Nuti immoo agartee warra abbaa biyyaa warra biyya beekuu seenaa qabu aadaa duudhaa qabna nuti. Yoo Ameerikaa deemneyyuu ofirraanfachuu hin qabnu. Nuti kan nu fakkaatu seeraan kan nu fakkaatu paartii Riippaabilikaniiti. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa Mikaa'el Yaadataa yoo milkaa'ee injifatee ilma Oromoo Koongireensii Ameerikaa seenii Ameerikaanotaaf seera baasu ta'a jechuudha. Nutis dargaggeessa mul'ata qabu kanaan milkaa'ii bakka yaaddee ga'e jenna.